Ebbifamia Alleluia. Yesus Kristus ini Gooftaan. Yesus Kristus ini Gooftaan. Alleluia. Waaqayyo kanaaf galata agarsiisu. Isin Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Illeen Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqeffamuun Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Alleluia. Ani Waaqayyo waaqeffadha yeroo kana. Sabiyyaa irraa dhufee sababuu garuu keenyatti wajjin ta'e jireenya keenya keessatti isa gargaarsa guute sajjabina nuufte isa cimseedhaaf isa akka keenya qabee ceesise Alleluia. Hamaan dhibamee miti Yesus Kristos gaachana keenya ta'e jennaan humna keenya nuuf ta'e jennaan addana ta'uu dandeenye maqaan isaa barabaraan haa eebbifamu. Isaan jireenya arganne maqaan isaa haa ulfaatu. Isaan jireenyatti darbine jiraadhaan jennaan jiraachuu dandeenye. Alleluia. Jaalala barabaraan isa nu jaallate. Alleluia. Marartee isaanuma kan hin qabne jaalala isaanuma kan hin qabne Waaqayyo keenyaaf galanii haa ta'u. Isa hiixatee boolleen waan keessaa nu baasa. Alleluia. Jiraadhaan isa jedhe Waaqayyo kanaaf galataa gala. Swing your